rakkoon Oromoon amma keessa jiru kun ijaarsa Impaayera Itoophiyaa wajjin dhalate. Maaliif ijaarsi Impaayera Itoophiyaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana dhiiga Oromootii fi lafee Oromoo caccabsanii ijaaran. Kanaafuyyuu rakkoon kun har'aa miti ka uumame urguma gaafa Oromiyaan alagaa jalatti kuftee sirna nafxanyaa jalatti kuftee irraa jalqabe Oromoon takkumaayyuu boqotee hin beeku, hara galfatee hin beeku, nagaa argatee hin beeku. Maaliif biyyiti Itoophiyaa mana hidhaa Oromooti yookiin mootiyyuu waarshaa dhiiga Oromootiin daaku. Kanaafuu rakkoon kun ka jalqabe har'a osoo hin ta'in akkuma seenaan himuu waggaa 150 jechuun waan jalqabee jechuudha. Bifa jijjiirratee gangalatee lufaan mootummaa Itoophiyaa ka Oromoon ajjeesin ka Oromoo duula irratti hin banin hin jiru. Sahala Sillaasee irraa jalqabee akaakayyuu Minilik jechuu achirraa jalqabee hanga har'aa mootummaa Biltsiginnaatitti bifa jijjiirratee Oromoo fixuu Oromoo seenamti biyya saniitiyyuu seenaa waraanaati, seenaa lolaati, seenaa biraa hin qabu. Lolli kun immoo ka irratti deemu yeroo adda addaatitti mootummoota adda addaa jalatti Oromoo irratti jechuudha. Kanaafuyyuu rakkoon kun waan har'a jalqabee miti. Bifa haara waan har'a garuu hammaataa dhufe. Ka dur caalaa hammaataa dhufe. Dur gabbartee jiraachuu dandeetta. Haga tokko lubbuun jiraachuu dandeetta. Amma baruma Minilik sanuyyuu ka fixanii kan mootuyyuu gugguufee fi harka itti kenne hin gabbarsiisanii jechuudha. Morma irraan muran akka ammaa kana har'a ka morma murutu dhufe. Yoo morma muran malee gabbaraniyyuu jiraachuun waan danda'amu hin fakkaatu. Gabaabumatti rakkoon Oromiyaa fi Oromoon keessa har'a jiru kun bara dheeraa daadee baasee ijaarsuma Itoophiyaa irraa jalqabee jechuudha. Kanaaf impaayerri kun yoo diigame malee Oromoon nagaan argatu. Kana booda itti dhufna. Haa ta'u, egaa mee kana keessaa osoo hin bahin rakkoo kana keessaa eenyutu quba qaba? Eenyutu uume rakkoo kana kan Oromoo irratti uume? Rakkoo kana ka Oromoo irratti uume amma sirna Biltsiginnaati. Biltsiginnaa yoo jennu ijaarsa isaa, mootummaa isaa jechuudha, paartii isaa jechuudha. Warra paartii kana keessatti qooda fudhatan murnoota adda addaa jechuudha. Walumaa galatti rakkoo amma jiru kana ka uume yaadarraa kaasee Itoophiyaa dullatti ijaaruudhaaf ka saganteeffatee ka'ee Biltsiginnaadha. Kanaafuu mata dureen ka itti gaafatamu sirna kana. Sirna yoo jennu walumaa galatti nam-tokkee achi keessa jiru qofaa osoo hin ta'in caasaa gubbaa fi jalaa birookiraasii siviiliitii fi waraanaa kammoo nageenya jedhamee bifa adda addaatiin ijaarame kun itti gaafatamaa jechuudha. Kanaafuyyuu rakkoo har'a Oromoon keessa jiru keessattuyyuu rakkoon kun akka hammaatee Oromoon dur harma murama, harka murama, harma immoo morma murama. Warra morma muruu fi harka muru kana qabeennaan bajeta itti baasee leenjisee Oromoo irratti bobbaasu Biltsiginnaadha. Keessattuu ajajaan faannoo Abiyyi Ahmad maaliif haga Jijjigaatitti bobbaasuu nan danda'a. Itoophiyaa keessatti bakka fedhetti bobbaasuu nan danda'a jedhee ifatti dubbateera. Kanaafuyyuu rakkoo kana mata dureen itti gaafatamu waliigalatti sirna Biltsiginnaati, keessattuu Abiyyi Ahmad.